Mee Rahmaanoo ammaan tana biizinasa dhuunfaa banachuu irra geettee haadha biizinasa mataa keetii sochoosutti jirta. Mee biyya faranjii keessatti hoo chaalenjiin jiru egaa gaafa Kanaadaa seentee ilmaan tantee carraa yoo inni argattee seentee ilmaan tantee wajjin jireenya akkamii dabarsitee haadha sadarkaa biizinasa dhuunfaa keetii banachuu irra geette obboleeyyan tantee taama har'a Kanaadaa seenuu jiraniif achi jiraniif illee barnoota mee tanarraa qajeelan nu dubbadha. Wallahi Usman Rabbiin dhugaa na haa dubbisu kasobni takka keessa hin jirre gaafa biyya kana dhufu Ingilishii haga Keeniyaatti baratan sanatu ni beekta Ingilishii Keeniyaa hagam taan kiisii galchitee taan duwidar qabattee osoo ati taan lafaa fuudhee tutuun si harkaa buuti. Gaafa biyya kana dhufu Ingiliffaa 100% hin beeku naasawu Ingiliffa jechuun maaliif Itoophiyaatti good morning good afternoon sit down stand up eat drink open the door shut the door kana baranne kanaan ala Ingiliffaan nu baranne wayii hin jiru. Ingiliffaan biyya shut the door fi open the door sun gaafa ati as dhufte hin dalagu. Biyya kanatti shut the door yoo ati hin jetteen namni shut si godha malee shut ka'ee balbala shut godhu hin jiru. Sigale biyatti shut the door jetta asitti ammoo you could you please close the door jetta sigale shatiin biyya sanii shut gootee nama hambifti. Kenya dhufne Kenyaatti Ingiliffa warra Kenya they are so perfect warra Kenya they were colonized ka itti colonized itti tahanini colonized tahanin warra British waan tahanif jechu so Ingiliffa ESL class jedhama Kenya yeroo dhufe as Nairobi Canada yeroo dhufe ESL class jalqabe. So ESL class yeroo jalqabu si qormaata sirraa fuudhanii levelii qaba. Levelii ati seentuun haala communication Ingiliffa keetiitiin levelii san si galchan jechuudha. So Ingiliffa qormaata narraa fuudhanii Ingiliffa yeroo qormaata narraa fuudhan biyyatti kutaa 6 baradhe. Haga refugee campii ture sanillee haga sawwaaba baradhe maqaa kana foonfoo jedhanii foonfoon sunillee foon taatee hafte yaa Usmaaniki. So maal goona walumaa galatti yeroo na qormaatan levelin Ingiliffaa kiyyaa level 4 ta'e. Kanaadaa keessatti jechuun warra barannee bakka takka hin geennu jettaniif barnoota isiniitaa akka gaarii kanarraa akka encouragementii yookiin ammoo tiyyuu motivate taatan abdii qaba jechuun waan irra baanee dhufne himuu irraa qaanfachuun hin barbaachisu nama biraatiif barmoota akka ta'uuf nama biraa akka cimsuuf akka namni biraa cimee bakka ati geette gahuuf waan irra baanee dabarre dubbanna malee waan namni sun irra bahee dhageenye itti wal arrabsuufi miti jechuudha. So kanaaf level 4 sun akka kutaa biyyaatitti yoo ka deebisnu taate grade 4 ta'a jechuudha. Grade 4 jechuun kutaa 4. Akka sistema biyya kanaatitti yoo ka deebifnu taate grade 1 yookiin kindergarten ta'a jechuudha. Akka sistemii Kanaadaatitti grade 1 yookiin kindergarten. Kindergarten jechuun ijoollee mana daa'immanii ooltu jechuudha. Ijoollee ganaa pre-schoolii grade 1 yoo osoo hin taane pre-schoolii jalqaban levelii san baradhe jechuudha. Keejii kabiyya jedhan kana. Keejii kabiyya jedhan kana. So level 4 irraa jalqabee guyyaa dalagaa oolee galgala mana nyaataa tokko jira ka dalaganii pizza store jedhanii achi dalagee ijoollee fuudhee madrasaa jira ka geessu barnoota booda madrasaa san geessee mana pizza san dhaqee achi bahee level 4 kana dhaqee sa'aatii 4 baradha. Osoma akkasii baradhu waggaa tokko yeroo gahu annama hedduu waanaa galuudha. Wanni naaf hin galle keessaa herrega qofa. Herregi naan galu, herrega waliin jaalannu anaa fi herregni adawaa guddaadha. Level 4 waggaa takkatti level 6 seen. Level 6 seene yeroo level 6 seenu kana barreessuun kiyya I'm good. Garuu speaking irratti haasawu irratti rakkoo qaba still. Dhagahu irratti I was good. Listening, writing, I was fine. Homaa hin jedhu. Garuu haasawu irratti challenge qaba. Level 6 eegasi waggaa sadaffaa gaafa gahu level 8 gahee eegasi osoma deemu level 10 seene jechuudha. Walumaa galatti waggaa 5 irraa fudhate Ingiliffaa fixuudhaaf Ingiliffaa baradhee xumuruudhaaf
waggaa 5 irraa fudhatee waggaa 5 keessatti labilteeni kiyyeen xumure labilteeni yeroo xumuru wanni apply godhadhe healthcare aid ka jedhantu jira koorsii healthcare aid jedhantu ture isa apply godhadhe healthcare aid jechuun biyya kanatti dulloota tajaajilu jechuu yookaan ammoo tuyyuu personal support waan jedhaniin province garagaraatitti personal support jedhaniini isa san apply godhadhe inni sun high school singaafatu isa san apply godhadhe na fudhatanii isa san hin baradhe ji'a 6 baradhe ji'a 6 keessatti isa san hin fixee hin eebbifame maaliif narsii ta'uu waan barbaaduuf doktora ta'uu waan barbaaduuf doktora ta'uu barbaade jedhee waan ufitti himeef sammuu kiyya waan amansiiseef sammuun kiyya haga bakka doktoraa san gahutti boqonnaa yookaan dhaabbachuu hin qabu jedhee waan ufitti amaneefin waan san fudhadhe jechuudha. Osoo san dalagaa jira amma dulloota tajaajila akka amma yeroo tokko asirratti namni na arrabsuun jechuu isiin doktoraa miti akkana dulloota tajaajilti maali ni jira maqaa adda namni namaa baasuu isiin abbaan irraa jaarsi irraa du'ee akkana taatu maali jedhanii jira wanni namni namaan jedhu waa hedduudha garuu waan kanaaf gurran kennu namoota na arrabsan jala taa'ee flaawora kenneef ililii kenneef push jedheeni biraadee osoma baradhu osoma dalagu dulloota tajaajilu waggaa 3 dulloota tajaajilee waggaa 3 dalagee osoma dalagu university apply godhadhe nursing school apply godhadhe waggaa 2 hin baradhe jechuu waggaa 2 license practical nursing waan jedhamutu jira license practical nursing baradhe isa san ni eebbifamee fudhadhe license isaa hin qaba kunoo ammallee gabbaasee isinitti agarsiisuu ni danda'a namoota tokkotu jira ka Google yookaan namoota website bakka namni yoo doktora ta'e yoo narsii ta'e dhaqee keessatti register taataan amma ati narsiidha jettee yoo asirraa natti himte akka Usmaanitti maqaan kee oofishaalii kan keessan fudhadhee deemee achirratti sarchii godhee ati tahuu fi tahuu dhabuu kan kee baasaa jechuu soo achirra dhaqanii sarchii na godhanii isiin kijibdii nan argan sarchii na godhan na dhaban hin dhufanii achirra suuraa kiyya waliin hin jiru isii galee maqaa kiyya qofatu jira achirraa fi license ID kiyyatu jira lakkoofsa jechuu kasii kennan hin dhaqan sarchi godhan na laalan na dhaban bari isiin kijibdii narsii miti dulloota tajaajilti jedhan gaafa duraa bakka itti na beekan san waanumaan achi jiru na se'an usmiyaan ammallee an achi hin jiru tarkaanfadhee jira deemee jiraan ani kute ani ganaa yoo rabbiin naa godhe waa hawwuun dhiifnu xayyaara bituu barbaadaif duraaf yoo qabrii lafa tana jala qotanii na dabarsan malee personal jeetii bitachuu nama barbaaduan hin qabu ammatti ani hoomata akka hin qabu hiyyeetti miskiina hoomaata akka hin qabu garuu sammuu kanaan deemee jechuu yoo mallaqaan bitachuu dadhabe yaadaan nama xayyaara bitachuu barbaadudha. Isaan ammoo bakkuma duraanii sawaanan jiru na se'anan achi hin jiru na barbaadanii na dhaban hin dhufan asirra barisiin kijibdii narsii miti akkana kunoo achirra sarchii isii goonee dhabnee maqaan isii sarchii keessa hin jiru maqaa kamiin na barbaadde sarchii keessa maqaan an achi keessaa qabuuf maqaan uummanni asirra na beekuun garagara maqaan an ittiin kaanaataa dhufeef maqaan uummanni na beekuun garagara sii galee asitti shawwadama namni walumaa galatti Usmaan hin baradhee isa san licensing practical nursing diploma isaa fudhadhee achitti hin dhaabne wanni educational autism kanarratti research hedduu godha jedhee waan autism kana rakkoo autism ADHD ijoollee amalli o'uu ijoollee naman dhageenne ijoollee warri wajji diilii gochuu dadhabe waa'ee kanarratti research jalqabe research isaa osoo godhu jiru wanni kun fielding kun interesting na godhee child psychology baradha jedhee university ma keessaa eebbifame sanitti apply godhadhe university keessaa eebbifame sanitti waggaa 2 fixe inshallah amma yoo rabbiin jedhe waggaa 6 ka biraatu naa hafa ammatti university sanirra diploma educational assistant naa kennanii ijoollee autism wajjin akka andalagu hayyama naa kennanii license isaa naa kennanii sanirratti illee ijoollee waliinillee mana barnootaatti illee barsiisaa waliinillee dalagu jira ammatti garuu biizinasa banadhee biizinasni ani baradhee profile kiyya kana jala hin jira yoo gattu itanii agartan website kiyyarra isin geessa
biizinasa haga laanchi godhe amma ji'a lama sila kana dura laanchi godhaa jidduudhaan biyya deemee biyya deemuun sun xiqqoo isii financially behind uf duuba na deebiste sababa sanirraa kaka'ee yeroodhaan laanchiin goone amma haga laanchi godhe ji'a lama biizinasni kiyya maqaan isaa giiftii duree home care service jedha. Home care service kana namni achirran dhaqaa book godhataa schedule ofii hin baafataa deposit isaa hin kafalaa ani manatti dhaqee ijoollee autistic yoo qabaatan senior yoo qabaatan non medical help and medical help yoo isaan barbaadan dhaqee isaan gargaara jechuudha. Business kiyya kana fakkaata. Ammaaf business illee barattuu psychology illee yoo tarii jijjiiruullee danda'a fiildii kiyya. Ammaaf akkasii isin jedha Usmaanii kiyya jireenyi haalli barnoota kiyyaa kana fakkaata. Namni barnoota kana maashaallah ammallee jabaadhu rabbiin mudhii si jabeessee ammallee fayyaa si kennee waa hundaan si jabeessee bakka yaaddellee rabbiin si hageessu jenna. Uummanni keenya warri dhageettan kun achuma weebsaayitii isiillee dhaqaa koomantii godhaa fi sheer godhaa fi profaayila isii kana jala gasseenaati. Anillee profaayila bakka kana sirri beeksisa si hojjedha asuma waadaa si galaa akka hawaasa Oromoo cufa bira si ga'u namoota waan kanatti fayyadamuu qabaatan birallee akka si ga'u bira si hojjedha anilleen akkasuma warri YouTube chaanaalii Oromoo 360 subscribe gootanii jirre asuma profaayila Oromoo 360 kana yoo gattu itan ni argattu Oromoo 360 YouTube chaanaalii jechuudha sagantaalee hedduu achirra deema sagantaalee sana akka subscribe gootanii nu jajjabeessaan hordoftan isinuma fayyada jechuu biyya waama ammallee hin fixanne gaaffii yaada fixaan jiru maaliif jennaan hawaasarraa barachuuf as jirra. Dhuguma kun jajjabina ajaa'ibaati maashaallah ammallee rabbiin siif haa dabalu. Namni dhugaa dubbachuuf akka haadha ta'etillee biyyatti qarqaartu ni beeka. Akkasuma ilmaan tantee achi guddifataa barachuun jajjabinni hagana ga'u kun maal irraa akka dhufe sitti fakkaatame ati maali jettee mee maaltu waan akkanaa si keessatti uume akkanatti abdii murannaa dhabuu jabaattee muratteeti ofirra dhaabattee akkana sadarkaa kana ga'uu irratti maaltu si jabeesse waan si jabeesse kana beekta? Tokkoffaa jabinna rabbiin namaa kenna rabbiin na jabeesse gartee ati yoo rabbiin qabattee wanni kamuyyuu wannummaan fedhe gufuun fedheyyuu si duuban deebisu. Maalifi ani ijoollee ta'ee hedduu jarjara akka malee jarjara. I think akka ama researchii godhutti amala kiyya kajoollummaa sanitti gaddeebi'ee yoo laalu aniyyuu ADHD yookiin autismii amma researchii irra godhu jiru kana waan qabu na fakkaata. Hedduu jarjara nama jarjaruudha. Ijoollummaa keessatti osoo taphadhu osoo fiigu gurbiitu jira Usmaan gaafii keetiin ala wanni kuni. Gurbii oruutu jira oruu kana keessa osoo fiinu gurbii wahii irratti lafa dhaye ilmi namaa jala malee hin du'u rabbitu bakka har'a jirtu kana hin geettaaf gaafa sana hambiseef waan kana dubbadha osoo fiigu gurbii kanarratti lafa dhaye waggaan kiyya waggaa 6 akkana 6 moo 7 reef ilkaan cabsachaa jira gurbii kanarra lafa dhaye ijoolleedhaan osoo wal ariinu gurbii kanarra yeroo lafa dha'u gurbiin kun hin dhadhaabbata akkanatti afaaniin irra gadhaye yeroo akkanatti ol ka'u hiddumaan buqqisee ka'e lafti lallaafaadha. Gurbicha afaan keessa na jira mukni. Hiddumaan buqqisee ka'e yeroo an buqqisee ka'u dhiigi kun akkana narraa jiga. Dhiigi kun akkana narraa jiga muyni istiil afaan kiyya keessa suuqamee jira. Abbaan kiyya balbala dura taa'ee udu'ataa jira rabbi rahmataa haa godhuu fi anaa dhiigi narraa jiguu jiru kana na argee. Achi haati tiyya fiidee dhuftee muka kana akkana na keessaa buqqifte jechuudha. Muka kana yeroo isiin buqqiftu caccabaa na keessatti hafeetu jira. Caccabaan sun gara ji'a 6 morma kana na dhiitessee ji'a 6 nyaata nyaatuu dadhabee maankaadhaa waan nyaachisaa turanii. Rabbiin guyyaa san ajala godhee na najjeesnee lubbuu kiyya na jiraachisee har'a gahee jabinna kiyyaa akkaataa itti guddadhe irraa argadhe. Eegas haadhaaf abbaan kiyya yeroo sanitti adda deemanii jiranii haati tiyya kophaa isii nu guddiste. Abbaan kiyya jaartii biraa fuudhee he moved on. Haadha tiyya quban qabu so haadha tiyyatu na guddise jabinna haadha tiyyaa tana argee qoraan baattee maal jettee waan meeqa gootee nurratti rakkatteeti nu guddiste isii jalaa baradhee isii jalaa fuudhe jabduu tahuu jabeenna kana murachuu dhabuu abdii kutachuu dhabuu haadha tiyyarraa dhaale inni biraa
Rabbiin ammallee haadhatii umrii naaf haa dheeressu waan isiin feete san isii gochuu dhabuurraallee bakka hawweessan fooqii si ijaara jedheeni ture. Fooqiin nan ijaareefillee hin jiru inshallah gaafa takkanii ijaaraa fi ana waggaa 8 akka ani waan aggaadadhu nigdii na barsiiste. Nigdii na barsiiste barbarree kana kiiloo takka daayitee shiroo kiiloo takka daayitee zayitii leetira 5 barbarree kana duwidatti na feetee deemiti gurgurii waan isa jalaa argatte daftaraa fi qalamaan bitadhu naan jechaa turte jechuudha. I don't know dalloo bunaa tana yoo akka gaarii kabeetu taate dayyuu sa'a 3 nurraa fagaatti. Barbaree kiiloo takkaa shiroo kiiloo takkaa duwida baadhe zayitii liitira 5 namoota harree qaban isaan kadhadhee harreerra naafee haa jedheeni sa'aatii 3 dallorraa miilaan deemee guyyaa uhudii ahada zayitiif barbaree san gurguree galgala mana galaa ture jechuu. Gaafa tokko zayitii barbaree kana gurguree biyyatti jooniyyaa haftee gabaa keessa birrii gurgurte kana jooniyyaa jala keetta. Birrii gurgure kana jooniyyaa jala kaayee ijoollummaatti illee hin salaanna. Maaliif salaanni nurratti importantii waan ta'eef. Salaanni zuurii ga'ee birrii achi jala kaayee laga buunee laga doyaa jedhan laga sanitti udu'aatuuf deemna. Ijoollee nama sibira taa'utti dhiifattee deemta gabaa keessatti. Madaba kiyya naa eegaa jettee madaba dhiifadhee udu'aatuuf deemne yeroo nu udu'annee salaannee deebinu jooniyyaa yoo hin qabu birriin jala hin jirtu wanni ani gurgure. Birriin na jalaa fudhatamte eenyu na jalaa fudhate Allahu a'lam walaakin nama na bira taa'u ka saahiba kiyyaa ka madaba kiyyatti aanee taa'utu birriin na jalaa fudhate. Gurguree waan hunda fixee zayitii litira takkaa tanaa hafte tadhumaa qofatu hafee litira takkatti gurguree galgala wayita manatti galu birrii 10 qofa harkaa qaba birrii 10 harka qabadhee gale. Yeroo angalu haatti yaa'u birriin atiin achitti gurgurte zayitiin litira 5 barbareen kiiloo takkaa shiroon ani sikkenne haganaa miti birrii maal goote jettee uleen narra gatteette uleen narra gatteette ani birrii na jalaa hatanii nama birrii na jalaa haten beeku jedheen booyaa. Eegasi akkasi gaafa kaanillee itti deebi'ee gurguradhee jabina achirraa fidee galgala sabti killee affeeleetiin killee matarra baadhee magaalaa dalloo keessa deemeetiin gurgura jechuudha. Siigalee gurguree waan achirraa argadhee fidee haadhatiyyatti kennee akkasitti guddadhee as ga'e hanga sadarkaa buna qasharree buna gurguruudha buna guurree buna goysinee gurguruudha ijoollummaa kiyyarraa nigdii jalqabe jabina achirraa fide haadhatiyyatu na barsiise haadhatiyyatu akka ani don't give up jecha jedhu kana haadhatiyyarraa argadhe doon hin muratiin abdii bakka yaadde san hinga irratti na cimsitee jechuudha akkana godhi yoo an akkana kana godhi jettee irra na cimsite akka anarra nama cimtuu ta'e kana godhe isiidha akkasii usmeeki. Abshir wallahi doktoreeti hawwitu sanillee geetta yoo rabbi jedhee. Inshallah. Abeddeetti baantu sanillee numa bitta ilmaan teetu amma sibbituu gaan ilmaan teetuu ni bitti. Rabbiin bakkaan si haga hunda isaaniitu hedduu seenaa garaa nama nyaatuu fi barnoota guddaa qabu. Namni rakkatee fi kufeen hafu yoo ufumaa dura kufaa ta'e malee. Rakkoon wanti akka rakkoo nama barsiisu tokkollee addunyaa tanarra jiru. Namni rakkoo isarra gahurraa hin baranne barachuuf carraa biraan argate. Kitaaba 12 dubbisuu irraa kutaa 12 deemuu irra kitaaba 12 dubbisuu irra biyya 12 deemuu yeeyani. Dhuguma chaalenjiin jiru dalaguu akka har'a namaa walii galtee jiraattu kanaafillee sababa guddaa akka ta'e beekama. San bira dabartee Naayiroobiin mataan isii kolleejjii jaaloo akka taate beekama. Ufii kiyyaa waan isii keessa baradhe biyya baqaa kana keessatti. Kuni barnoota guddaa. Amma ammootu dhaloonni keenya waa hedduu yoo ilaaluwan nama keenya ka gara biyya Arabaa baqatee fi ka Afrikaa keessa baqatee yoo ati ilaaltu ka biyya Arabaa dhaqe garas baqatee akka carraa ta'ee mallaqa ni argata. Garuu sammuu luus godhee gala guutuun isa. Namummaan isaa harkaa battee gala. Aadaaf adamni dura uummanni keenya qabu harkaa badee gala. Amala badee gala. Biyya Afrikaa tana keessa yoo achi baqatu tokko diiniin gala. Tokko ammoo bakka barnoota akaadaamiitu baratee gala.
tokko ammoo carraa biyya biraa argatee biyya biraa irraa tammuu isaa kan Naayiroobiitti jijjiiratee barnoota Naayiroobii barate diinii Naayiroobii barate. Waan barate kanaan deebi'ee hawaasa biyyatti tajaajila. Namni hedduun ka gara biyya Afrikaatti biyya ollaa Keeniyaa kanatti baqate hedduu jireenya uummata keenyaa biyya keenyaa kan jijjiire maatii isaa kan jijjiire. Hedduma akkasumatti ijoolleen teenoorri biyya Arabaatti deemanillee gaheen isaan taphatan. Waan hagana hin jedhamne waan rakkoon nama barsiiftu keessaa kana kaafne biyya namaatti fakkeenyaaf mee ammati Kanaadaa jirta. Fedhiin ati biyya tantee irraa qabdu mee hadha jireenya sadarkaa kanarra geettee ilmaan tee sadarkaa kanatti gahanii sadarkaa yuunivarsiitii gahanii hawwiin ati biyya tantee irraa qabdu mee maali ammaan tane biyya sanitti biyya tantee irraa mee hawwii akkamii qabdu? Usmaani waan kana publicly illee amma gadi baasuullee hin fedhu garuu bakka kana yeroo viidiyoo kana namni 215 as jala jiru kun haa argu homaa rakkoo hin qabu garuu waan kana yeroo viidiyoo kana post gootu akka ati narraa postiin goone asumaan akka waadaan galtuun si gaafadha maaliif bakka kana akka ati edit goote postii gootu barbaada waan ta'eefi bakki kun wanni an amma si argisiisuuf deemu kuni waan haga ammaa public hin taane waan an amma sa'atii ammaa kanatti Amallee baasin business hin jiru. Duruma kuti yeroon isaa yeroon baasu akkas taanaan walii gallee inni barbaadde sun siif haa gayu dhiis. Inshallah. Yeroon man baasu barbaadde sun siif haa gayu dhiis. Afaanumaan sii hima jechuun asumaanuu kunoo kana wanni an gochuuf deemu qophaa'ee jira. Inshallah rabbi yoo jedhe afaaniin dubbachuu irra dalagaa agarsiisuu wayya waan jedhuufi dhiyoo tana yeroo biyya dhaqe san waa hedduuf biyya deeme. Haadha tiyyallee laaluu deeme. Waan hedduu kan asirratti jechuun barbaanne hedduutu jira. Kan biyya deemeef fi riisarchii mataa kiyyaallee gochuuf biyya deeme. Riisarchii waan biyyatti maal biyyatti dalaguun na barbaachisa. Biyya keessatti ummata Oromoo maal barbaachisa. Keessattuu ummata Oromoo qofa isaa Oromoo qofti maaltu isa barbaachisa gadi aanatti dubartii maaltu barbaachisa waan jedhu haga humna kiyyaa waan danda'u riisarchii godheetiin dhufe jechuudha. Riisarchii sanirratti namoota kitaaba namaa barreessan namoota propoozaala barreessan waliin gattaa'ee propoozaala peejii yookaan ammoo tuyyuu fuula 200 fi kitaaba amma si argisiise kan 263 barreessee dhufe jechuudha. Barraa'ee kunoo na bira ta'a. As eega dhufe afaan Oromootitti jijjiire. Achitti ka barraa'een Ingiliffaan jechuudha. Kanaaf gaafa wanni kun laanchi tahe gaafa wanni kun maxxane qabatamaan dalagaan hujiin isin agarsiisa. Ammatti garuu asumatti isin waliin haasahaa isin waliin kolfaa TikTok isin waliin fayyadachaa qoosaa waan hunda argaa kaan taajjabaa kaan fudhataa kaan dhiisaa waa hedduu dalagu jira jechuudha. Kanaaf Usmaanii kiyyaa inshaallah yoo rabbiin gartee nama sanna godhe yoo rabbiin lubbuu tiyya achiin na gahe waan hin godha jedhee katabee suuraa kaafadhee waan isaa hunda xumuree laanchi godhuun qoftiin na hafe gaafa hayyama mootummaa biyyaa irraa argadhe wanni kun waan ati ufii kan keetiin kaatee gootu osoo taate hardhuma dhaqee hardhuma ol dhaabee hardhuma akkana godhee hardhuma akkas godhee kunoo kana koottaa wanni kun keessani itti fayyadama ufillee fayyada anallee fayyada oromollee fayyada saba keessanillee fayyada biyya teessanillee fayyada ummata keessanillee fayyada jedhee hardhuma mul'isa sila walaakin harka kiyyan jirtu tokko harka rabbii jirti lama harka mootummaa biyya bulchuu jirti ani ji'a 3 achi ture san keessatti akka dhumee waan kana fixadhee dhufu barbaade ammoo naa dhumuu dhiisiitii koottarii isii jalqabbii isiitu naa gahuu hin dandeenye maaliif haala biyya itti jirtuu fi seera biyya itti bultuu fi akkaataa biyya itti deemtu xiqqoo isii akka wanni hundi si harkaa duuba deemuu tahaa du'aayi naa godha waa'ee waan guddaa wayii harkaa qaba waan guddaa qabadhee deemaa jira ba'aa guddaatu narra jira piroomisa guddaatu narra jira baallama guddaatu narra jira waadaa guddaatu narra jira
waadaa kana isiniin ala gochuu hin danda'u, isin malee gochuu hin danda'u. Gaafa gargaarsi keessan na barbaachisutu jira, gaafa isinitti hajamutu jira, gaafa isin na bira dhaabattantu jira. Ammaaf gurra isin haateettu guyyaa guyyaan sun dhufe, guyyaa guyyaan sun gahe, dalagaan qabatamaan isin agarsiisa. Ammoo du'aayii teessan keessatti Rabbiin bakka saniin si haa gahu jedhaati du'aayii naa godhaa, du'aayii nan dagatinaan jedha Usmaanii kiyya. Hedduu galatoome dhuguma wanni ati qalbii keessatti sodaattu tokko akkasuma wanti namni karoorfate galmaan gahuudhaaf waan san dhoysuun parsantii 50 nama gargaaraa jira. Waan hojjechuu deemtu waan san dhoysitee hojjechuun parsantii 50 waan san galmaan gahuuf si gargaaraa jira. Maaliif akka waan ati hojjettu namoonni garagaraa beekanii gufuun sitti baay'ataa deema. Yaada kee wanti faalleessu hedduun dhufaa deema. Wanti hamilee si dhawu hedduun dhufaa deema. Yoo akka ufii keetiitti amanteen deemte ammootu success ta'uu irratti parsantii 50 si hafaa yaada jedhu jechuudha. Kanaaf gara keessaatiin namoota na gargaaran positiivili na gargaaran jettee itti amantu waliin yaada qoodamuun barbaachisaa ta'e osoo jiru akkuma ati illee shakkitu maybe gufuun garagaraa fakkeenyaati guyyaa ani Kanaadaa deemuudhaaf filaayitii kiyyaaf barbaadamu dokumentiin kiyya na jalaa dhoofame yoo jettu fakkeenyaaf. Fira keetiin sanuu bar, sanuu fira keetiin foon keetiin bar. Abbeeraa ilmaan tanteetiitiin yoo kun ta'u addunyaa tanarra namoonni akkamii akka jiran gaati ilmaamuun nama dhibaa jechuudha. Exactly. Barnoota haa ta'uuf dubbadhe waan kana Usmaan maaliif namoonni nama har'a asirratti sooshaal miidiyaa irratti baratan hunda amananii keessa isaanii itti himatan, akkaawuntii isaanii itti ergan, mallaqa itti ergan, waan keessa fi hunda itti gannaqanii himatan, fira jedhanii nama har'a asirra wal baran hunda waan keessa isaanii jiru itti gadi naqan. Barnoota haa ta'uu fi waan kana dubbadhe jechuudha. Even your own family. Maatiin kan keetiyyuu jechuun namni garaa takka keessa waliin baatan rahimni kan keetiyyuu akka ati guddattee bakka guddaa kan barbaannetu jiru. Kanaaf jecha dhuguma waan guddaa hojjechuu gaaf barbaaddu waan san sadarkaa namni ilmi namaa duuba deebisuu hin dandeenye irra gaafa geette kispileen gochuus dandeetta, paablik gochuus dandeetta. Waan hedduu gorsanii hojjetan success ta'uu irratti baay'ee bareedaadha. Anis akka nama tokkootti yaada sii kennu. Asiin durallee waan sana irraa dubbannee jirra. Carraa biyya guddatte keessa jirtuu fi hojiileen ati hojjettullee waan kanaan waan wal qabatuu fi mee hawaasa kan kee biyya biraa baate san uf duuba laalii waan isaan fayyadu sarvisii isaaniitiif barbaachisu waan akkasii sanniin irra hojjechuuf yaada waliin jenne ni yaadatta yoo ta'e fakkeenyaaf dalloo lafa itti dhalatte san keessatti hospitaala hawaasa saniif ta'u ijaaruu ufii keetii yoo dadhabde faranjii kadhattee yaada propozaala cimaa akkanaa qopheessite waan akkanaa kun hawaasan keessaa bahee hawaasa gammoojjii akkanaa keessa jiru waan kana irra na gargaara gaafa jette carraa akkasii argamuudha danda'a. Karaalee akkanaatiin illee waa baay'ee hojjechuun ni danda'ama. Kanaaf ani har'aaf mee waa hedduullee si gaafachuu osuma fedhuu gabaabsuu barbaade mee ati waan dubbachuu qaba na hafe jettu yoo jiraate carraa si kennee asumaan xumura. Wanni dhugaa ani dubbachuu barbaadaa na hafe ani jedhu ilma namaa warroota keessattuu abdii muranii ani achiin gahuu ana akkanan tahuu amma booda naaf gayaa addunyaan tunuu na jibbisiistee ani jiraachuun qabu du'uu irra naawiyyaa kuni jireenyaa miti kuni maalii miti jedhee abdii muratee abdii kutatee taa'uufiin dhaamsa qaba dubartiis tahee dhiiras tahe. Inni biraa dhaamsi lammaffaa namoota ani barachuu hin danda'u barnoonni naaf hin galu baradhee eessayyuu hin gahu jiddumaanuu mee taaptaap godhaa fi Usmaanii fi haga ni haasawu kana xumuradhu mee maqaa kiyyaan 30 illee ta'u taaptaabii kana galchaa fi
yoo dandeettan laayif goolii isaa kana keessaa takkallee ta'u guutaa fi rakkoon hin jiru sadhiis maqaa rakkoon hin kiyyaan jiru. jechuudha. Akka neetworkiin gubboo barbaada jedhan sanii yoo taate malee ati itti fufi. Nama as jalatti faayinaansaalii waan isiin hojjechuu barbaaddu waliin hojjedha siin jedhetu jira networkii qunnamsiisatti fufi. Inshallah wal na qunnamsiisiin nama akkasiisaniin barbaada waan ta'eefi. So kanaaf inshallah. So dhaamsi lammataa ani kennuu barbaadu waan barnootaa irratti. Dhiiras tahee dubartiis tahee. Dhaamsi tokkoffaa namoota abdii kutan. Abdii kutanii jireenya ofii irraa abdii kutan tokkoffaa. Ani ilmoo hiyyeessaati. Hiyyummaan daladhee hiyyummaan guddadhe. Walaakin ammoo hiyyummaan guddadhee hiyyummatti maayyii aanuu hin barbaadu jedhee nama murteeffateedha. Yoo ani hiyyummatti maayyii aane ilmaan tiyya hiyyummatti maayyii hin aantu inshaallah abdii rabbiitiin jedhee nama kutatee rabbii kiyya qabadhee deemaa jiruudha. Atilleen ana tahi siin jechuufi miti. Ana fakkaadhu siin jechuufi miti. Akka kiyyatti jiraadhu siin jechuufi miti. Jireenya kiyya fakkaatu jiraadhu siin jechuufi miti. Jireenya si fakkaatu. Anaafatti bifi keenya garagara. Jireenya bifa kee fakkaatu jiraadhu. Akkamitti jireenya bifa kan kee fakkaatu jiraadhu. Bakka takka gahuu barbaadda taanan. Amna dheeraa wahii deemuu barbaadda taanan. Rabbiin surrii kana sammuu mataa amma kuni mataadha. Mataan nurra jira. Mataan nurra jiru kana keessa garaa isaa keessa surrii jira. Surrii keessa kaahee uume Rabbiin. Surrii si keessa kaahee uume san ija lamaan kana itti godhee si uume Rabbiin. Ija lamaan kanaan gaditti miila lama godhee si uume Rabbiin. Karaa tokkorra deemisiin jetti surriin kee. Karaa surriin kan kee deemisiin jedhe sanirra ija keetiin laaltee irra deemuu jalqabda. Yeroo irra deemaa jirtu jidduu kanatti onneen kan kee maal siin jedha. Karaa nati irra deemuu jirtu kun sirrii miti karaa kanarraa deebi yoo inni siin jedhe miila lamaan Rabbiin sii kenne kana wir gootee ofirra garagaltee karaa sanitti deemuu osoo hin taane riizina maaliif karaan kun naan taane karaa kanarraa onneen tiyya maaliif garagali naan jettee uf gaafattee karaa sanitti imalta taanaan uf duuba laaluu dhabda taanaan asiif achi bitaa mirga yoo kun asiin siyaame namni kun maaliif na yaame maqaa kiyya rahmaa jedhee yoo nami siyaame maaliif nami kun na yaame jettee haga ati morma garagaltee nama sallaaltutti karaan atiin deemtu sun sitti dheerataa deema sitti dukkanaayaa deema. Osoo inni maaliif ati uf duuba garagaltee nama siyaamuu jiru kana eenyummaa isaa adda baafachuuf nama kana laalaa jirta. Haga ati nama kana laalaa jirtu ammoo sa'aansi jalaa deemaa jira karaan ati deemtu sun sitti dukkanaayaa jira. Yoo sitti dukkanaa'e jidduu kanatti bineensi si nyaata. Jidduu kanatti balaan hin taane sirra gaha. Bakka deemtu san waqtiidhaan yeroodhaan gahuudhaaf akka bineensi si nyaanne uf godhuudhaaf uf dura malee uf qofa malee nama biraan dhageeffatin. Uf qofa kasanirraa hafe Allah rabbii kan kee tawakkaladhu rabbii kan kee uf dura kaayi uf duuba laalin rabbii kee uf duratti ilaalaa rabbii kan kee qabadhuuti rabbii makan kee san jala deemi. Karama rabbi deemisiin jedhe sana garte karama san irra deemi. Ka garana maqaa kee siyaamu sun rabbii miti ka siyaamaa jiru shayxaanaatu siyaamaa jira hin laalin isa ufuma dura deemi rabbiin gara deemisiin jedhe san yoo akkasitti deemte amna deemtuuf bakka geettu san ni geetta. Inni lammaffaa namni sitti dhufee bakka kanan geettu abdii dhiisa bo'anuu bar ifaajee waggaa meeqaa achi gahuu dadhabe bakki ta'u ihee ayisaramsiin jedha hin dhageeffatin. Wanti isaa dalaguu dhabe siif dalaguu hin dhabu jechuu miti. Inni guyyaa lama yaalee guyyaa sadaffaa dadhabe jedhee motiveeshina isaa consistently itti deddeebii dhabee isaa tahuu dhabde. Ati isaa tahuu dhabde jettee dhiisuu hin qabdu. Jiimii dhayxee borcii qabattee jiimii borcii kana ifirraa buusa jettee jiimii yoo dhayxe. Hardhuma jiimii kana dalaydee hardhuma borciin kun narraa bu'uu qaba yoo ka jettu taate guyyama sanitti sirraan bu'u. Success illeen akkas. It takes time. It comes with time. Yeroo waliin dhufa yeroo waliin deema. Keessatti ammoo consistently and patiently. Obsaa fi consistently jechuun itti deddeebi'uu hifannaa malee. Murannoo obsaa waan kana qabaattee deemtee jennaan bakka san ni geetta. Nama hin amanin uf amani. Namaan hin mari'atin uf hin mari'adhu.
namatti hin himin ufitti him. Waan takka osoo gootee galmaan hin gahin godhuuf deema jettee fiinxa xiqqoo isiillee hinti jechuun waanuma xiqqoo isiillee namaaf hin dubbatin. Maaliif yeroo ammaa namni idea wal jalaa hata idea si jalaa hatanii sisi kuffisanii ufii guddachuu barbaadan waan ta'eef. Inni gara barnoota yoo ka deebi'u taate barnoota waliin namni dhalate hin jiru. Ilmi namaa kamuu A and B ba ha hu jedhee baratee bakka har'a gahu kana gahe. If I'm a professor, if I'm a doctor, you can be a doctor. Yoo ani professora tahe, atis professora tahuu dandeetta. Yoo ani doktora tahe, atis doktora tahuu dandeetta. Siigale namni sammuu kana qabu, namni yaadu barnoota baratee bakka barachuu barbaade san ni gaha. Haadha ijoollee 8 ani kana booda barnoonni nan barbaachisu. Haadha ijoollee 8 barattee eessa geette? Ana abbaa ijoollee 6 hin baradhu kana booda baradhee eessa gaha? Hayyee barnoota ammayyaa barachuu dadhabdu. Barnoota siigalu baradhu. Barnoota amantii baradhu. Ammoo jettee jalqabuu hin dhiisin. Jettee Z jetta. B jettee irraa fuutee Z jetta. Yoo hin jenne Z jechuu hin dandeettu. Yoo hin jenne B jechuu hin dandeettu. Siigalee gaafa ABCD fitte sentensii barreessuu jalqabda. I love myself jedhi. I am who I am jadi ani ufiin jaaladha. Ani ana barachuu hin danda'a. Doktora tahuu hin danda'a. Profeesara tahuu hin danda'a. Haadha qabeenya tahuu hin danda'a. Abbaa qabeenya tahuu hin danda'a. Hiyyummaan guddadhee hiyyummatti maayyii aanu hin barbaadu jedhiiti kutadhu muradhu kai. Kitaaba dubbisuu heddummeesse. Namoota motivate si godhan motivation qaban jala deemi. Ebeluun tokko TikTok irra sa'aatii haganaa tura anilleen hagas turuu qaba jettee hin turin. Ana masaa 6 irra ture kaleessa TikTok kan. Sa'aatii 6 live TikTok irra ture. Sa'aatii 6 rahman TikTok irra turte jettee ati daqiiqaa 30 ka waan takka hin qabne hiyyeessi miskiinni turuu hin qabdu. Rahman dalagachaa TikTok irra sa'aa 6 turte. Rahman mallaqa isii godhachaa TikTok irra sa'aa 6 turte. Ati ka saantimii takka hin qabne. Ka buna kubbaayyaa takka ittiin bitattu hin qabne sa'aatii 6 TikTok irraa maal goota? Akkamitti mallaqa fiduu qaba? Akkamitti mallaqa kana argadha? Akkamitti dalagachuu danda'a? Akkamitti dalagadhee achi ga'a? Akkamitti baradha? Akkamitti waan san argadhaa irratti sa'aatii kan kee fixi. Wantoonni motivate nama godhan yeroo ammaa Ingiliffaadhaan ka dabrantu jira. How to become a billionaire, how to become a doctor, how to become a professor. Wantoonni jedhan hedduutu jira. Namoota kana hordof namoota nama arrabsu jala teettee guyyaa kana guutuu astaghfirullah subhanallah alhamdulillah osoo hin jenne taabtaabii gochaa maasiyaa ofitti hin fidin. Siigalee qubni har'aas irratti taap nama arrabsu saniif ati jala teettee taap gootu kun guyyaa akiraa nama arrabsu ka jala teettee waliin taap goote san waliin walitti gadi dhufee atilleen qixa nama arrabsee saniin tokko jedhee rabbiin ragaa sitti bahaa jechuu. Waan amantii keessallee seenne dhiifama warri fatwaa gootanii beekee osoo hin taane xiqqoo isii waa keessa akka sooqiddaa buufachuu barbaadeeti haganumaan isin dhaamadhaa sa'aa keessa waa dubbisuu irratti guba kitaaba adda bitadhaa laayibirarii dhaqaa fuudhaa dubbisaa Ingiliffa dubbiftuu dadhabdan afaan Oromootiin dubbisaa yoo dubbisuu hin dandeenye listen dhageeffadhaa namoota motivate isin godhu hamilee isinii tahaniin jedhaa galatooma ulfaadhaa fixadhe usme. Dhiifama si dheeressa. Hedduu galatoomii ulfaadhu kabajamii yeroo kan kee qaalii irraa nu kennite har'aa muudannoo haala jireenyaa keetii kana cufa nu qooduu keetiif hedduu galatoomi sin jedha yeroo biraatitti illee akka deebinee wal agarru akka hawaasa keenya barsiiftus asin durallee wantoonni ati godhaa turte dhaamsonni ati dabarsitu gorsi ati keessattuu waa'ee depression kanarratti hedduu yeroo baay'ee gorsitu waan hedduu nama kennaaf faayidaa qabu sanillee akka ittuma fuftu keessattuu live caalaa osoo viidiyoo gaggabaabaa waraabdeetuma qoosaa kan kee kan itti maqaa akkasitti hawaasa kan keetii gumaachitee siin jedha. Yaa waan akka dagadhe Usmaan Sheek Tirmiziin as jala jiranii haadha manaa isaanii rabbiin umurii haa dheeressu rabbiin fayyaa haa kennuu fi Sheek Tirmizii jechuu yeroo Keeniyaa jiru san keessa warra hedduu na bira dhaabbatee
na jabeessee na gargaaree akkaan abdii hin kunne na godhe ilmaan tiyyallee gartee akka ilmaan isaaniitti naa laale keessa isaan nama tokko wallahi rabbiin jara lamaan umrii haa dheeressu keessattuu haadha manaa isheetti